beeksisa. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa bara baajata 2017tti qacarrii humna namaa gaggeessuun hanqina dhaabbaticha keessatti gama misooma humna namaatiin jiru guutuudhaaf yookaan furuuf karoorfateeti jira. Kanaaf bulchiinsi naannolee mootummaa federaalaa jala jiran 12 akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee korniyaa lamaaniinuu tilmaama keessa galchuudhaan kaadhimamtoota poolisii federaalaa qaacaruu barbaada. Kaadhimamtoonni kunneen ulaagaalee qaacarii erga xumuranii booda wirtuu leenjii poolisii federaalaa Itoophiyaa seenuun leenjii osoo hin eegalin dura bu'uura labsii hundeeffama poolisii federaalaa Itoophiyaa lakkoofsa 720 muraa 2004 fi dambii lakkoofsa 268 muraa 2005 bu'uura godhachuudhaan waliigaltee waggaa 7 mallatteessuun leenjii wirtuudhaan laatamuuf hordofuu fi tajaajila yeroo leenjii laatamuuf nyaata iddoo ciisichaa wantoota yeroo leenjii barbaachisan kamuu akkasumas birriin ni kennamaa fi xumura leenjichaa irratti tokko tokkoon eebbifamtoota akkaataa karoora dhaabbatichaatiin mindaa ji'aa kan kennamuuf yookaan kan kaffalamuuf yoo ta'u hospitaala poolisii federaalaattis uffata hojii fi tajaajila yaala adda addaa dhaabbaticha irraa bilisaan ni argatu. Qacaramtoonni poolisii federaalaa Itoophiyaa yeroo eebbifamtanii tajaajila ogummaa isaaniitiin gumaacha hawaasaaf kennan akkaataa istaandaardii beensa sagantaalee barnootaa fi leenjii garaagaraatiin dorgomsisuun of qopheessuun carraa fayyadamummaa bal'aa akka qabaatan bu'uura labsii dambii fi qajeelfama leenjii hundeeffama poolisii federaalaa Itoophiyaa laatamuuf isin beeksifna. Ulaagaalee madaallii qaacarriittis akka armaan gadiitti isiniif dhiyaata. Heera mootummaa yookaan seera bu'uura heera mootummaatiin ba'aniif amanamaa kan ta'e yookaan tan taate araada kamirraayyuu bilisa kan ta'e tan taate xalayaa deeggarsaa bulchiinsa yookaan araddaa jiraattuu irraa dhiyeessuu kan danda'u tan dandeessu nama walqixxummaa sabaaf sablammootaa fi ummatootaa akkasumas amantiitti amanu yookaan amantuu amala gaarii kan qabu tan qabdu poolisii ta'uuf fayyaa guutuu isaa ragaa yaalaatiin mirkanaa'ee dhiyeessuu kan danda'u yookaan tan dandeessu umriin waggaa 18 hanga 25 kan ta'e tan taate miseensummaa jaarmayaalee siyaasaa kamiyyuu irraa walaba yookaan bilisa kan ta'e tan taate sadarkaa barnootaa kutaa 8ffaa fi isaa ol kan qabu tan qabdu dheerinni dhiiraaf meetira takka tuqaa 65 ol dubartiif meetira takka tuqaa 60 ol lammummaan Itoophiyaa. Akka poolisii federaalaa Itoophiyaatti labsiin hundeeffama lakkoofsa 720 muraa 2004 waliigaltee lakkoofsa dambii 268 muraa 2005 bu'uura godhachuudhaan baheen iddoo dirqama hojiif itti ramadame kamittuu hojjechuuf hayyamoo kan ta'e tan taate kana dura namoota yakkaan itti hin murtoofne yookaan himannaa yakkaa hin himatamne kan beekne tan hin beekne kana dura dhaabbata poolisiis tahee humna raayyaa ittisa biyyaa kamiyyuu keessattuu leenjiin kan hin fudhanne yookaan tan hin fudhanne yookaan miseensa ta'anii kan qacaramee hin beekne tan hin beekne kan hin fuudhin yookaan tan hin heerumin yaadachiisa. Ulaagaalee armaan olitti ibsameen alatti dorgoman kamiyyuu yeroo galmee yookaan sanadoota armaan gadii tan dhiyeessutti irraa eegama. Ragaa barnootaa oriijinaalaa fi kan hin deebine footokooppii tokko waraqaa eenyummaa araddaa keessa jiraatu irraa waggaa 2 ol jiraachuu agarsiisuu dhiyeessee galmuu kan danda'u. Unkaa giddugala leenjii mana barumsa bara darbee isaa itti xumuree irraa mana jireenya araddaa keessa jiraatuu fi waajjira poolisii hawaasaa naannoo sanaa irraa qophaa'ee guutuun akkaataa ibsameen guyyoota tokko keessatti dhiyeessuutu irraa eegama. Dubartoonni ni jajjabeeffamu. Yeroon galma guyyaa hojii adoolessa 14 bara 2016 hamma adoolessa 28 bara 2016tti wirtuulee armaan olitti ibsame kana irratti kan adeemsifamu akka ta'e isin hubachiifna. Irraa fayyadamaa gama poolisii federaalaatti makama isiniin jenna.